Nageenyi fi jaalalli waaqayyoon fa'aa baay'eetu kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii siinqee akkam jirtan iddoo fi kallattii jirtanitti nageenyi jaalalli waaqayyoon haa ta'u bagaa yeroo kana geessan isiniin jedheera. Hunduma keessanuu warroonni jaalattanii hordofaa jirtan hedduu naa galatuumaa warri gara yuutuubii kootitti dabalamtan immoo natti dabalamaa sabskiraayib naa godhan isiniin jedha. Akka fedhaa fi eeyyama waaqayyootti har'aa nyaata gabaabaa tokko isinii qabadhee dhufeen jira. Asitti akkuma argaa jirtan zayitii ho'isee shunkurtii dhabbasaan jira jechuudha. Nyaanni kun yiriish yookiin immoo jiriisha jedhama jechuudha. Akka maadruu gaditti kan hojjetamu akka qincee biyya keenya jechuudha. Garuu haala adda ta'een akka biyya keenya qincee sana osoo hin taane shunkurtiiwwan hundaayyuu xabbafamee warri maadruu hojjechuu dandeessan yiriish hojjechuu dandeessan jechuudha. Kanaafuu shunkurtii kun erga naqatti tabbasee waraq bariyaanii fi shunkurtii adii yookiin immoo toon kan jedhamu naqi shunkurtii sanatti galchee jechuudha. Qullubbii akka afaan oromootti jechuudha. Qullubbii adiitti galcheera. Kana ergan xabbasee bunni godhee aga inni bunni haa ta'utti aga inni xiqqoo ishee kalarii isaanii jijjiirutti kan xabbasa jechuudha. Shunkurtiin keenya akkamitti tolatti himaa fi maajuun timaatimii kun timaata keessatti goona waan ta'eef rakkoo hin qabu. Timaatimii kun hanga nugaa jettan mataa tokko mataa lama hanga baay'inaatti jechuudha. Mana keessan irratti hundaa nama baay'inaa hojjechuu dandeessanii nama muraasa hojjechuu dandeessanii jechuun hangan yookiin firee haganaa jechuun hin danda'amu jechuudha. Baay'ina maatii irratti hundaa waan ta'eef maajuun timaatimii yookiin timaatimii dillizii jechuudha. Isatti galfadhee jira. Ani waan akkasiin fayyadama. Baay'isee waan hojjedhu jechuudha. Sanii fi isin akka mana keessaniitti isiniin jedheera. Akka mana keessaniitti hojjechuu dandeessanii kan ergan akkamitti waliin gahee godhamuu qinnoowwan kun itti dabaladha. Kanaaf nyaanni karaa adda addaatiin hojjetama. Karaa tokkoon qofaa miti kan hojjetamu. Kan ani hin beeku isin beektan kan isin beektan ani hin beeku walirraa baranna jechuu fi asitti dambalaa qaxalii fi kusbaraa kan jedhamu jechuudha. Dambalaa qaxaliin biyya keenyatti isuma fayyadamna hin jira waan ta'eef asitti isumatti dabaladhee barbaadan xixiqqeessanii nu dandeessanii. Kanaaf boodarra bilchaatee mul'atu rukutama waan ta'eef rakkoo tokko hin qabu. Miidhaan fidu jechuudha. Xixiqqeessinee fi gurguddisee muruun keenya miidhaa tokko hin fidu. Qimamii makallasha yookiin immoo qimamii garaagaraa kan walitti dabalamedha jechuudha. Kan asitti jiru kan mana keessaa qabdanii kaarii poodarii qabaatan inni qofni ta'uu danda'a. Akkasumas immoo kusbaraas namoonni fi sanuuti waan mana keessaa qabdan barbaree gurraacha reediinii fi waan mana keessaa qabdan walitti daddabaltanii hojjechuu dandeessan jechuudha. Qimamii akka biyya keenyatti qimamii kallashaa kan jedhamu namni wallaale hin jiru kan walitti dabalan jechuudha. Akkuma asitti garee ishee kun itti galcheera qincee jechuudha. Qincee horooramaa yookiin qamadii horooramaa akka biyya keenyatti itti galcheera. Asitti akkuma argitan immoo ani lukkuu kophaattan dhiqii bareechee qimamiitti godhee kophaattan danfisa jechuudha. Kan argaa jirtan kun rakkoo kun hojjechaa jira karaa biraatiin. Kanaaf asitti agarsiisan isin jedha kun as ga'ee jira. Amma bishaan lukkichaa jechuudha. Bishaan lukkuu san xaffafee qimamii akkatti seenee qimamii itti akka seenan barbaadumaaf kan abbaa waan ta'eef isa xaffeetti godhee asitti immoo akkuma argaa jirtanii faasoliyaan hin jira, kaarotiin hin jira, kuusaan hin qaba. Kana sadeen fayyadamu ani dinnichaa fi beedijaan ittiin godhu jechuudha. Warra isin barbaachisutti godhuu dandeessanii ani garuu itti fayyadamu. Jara kanatti godhee kun akkatti waliin ga'ee jira. Hanga inni na daffee ilmitti naa bilchaatutti nan dhiisa jechuudha. Garuu yeroo yeroodhaan eegdanii jechuudha. Yeroo yeroodhaan eegdanii ilaaluu qabdanii yiriishiin dafee qaba waan ta'eef akka ruuzii sun taane hin qabatu hin keenyati. Akkuma argaa jirtan lukkuummoo akkatti bishaan kee keessaa baafadhee jira. Qimamiiwwan argaa jirtan kana ittiin dabaluu keessan xaffafa jechuudha. Lukkuun asitti kukkutee bareechee lafa godhee jira. Asitti immoo yiriishiin kun as ga'eera isiniin jedha. Yiriishiin yeroo baay'ee bishaan baay'een fudhatu waan ta'eef akka ruuzii bishaan hin nyaatu bishaan ittiin baay'isan isiniin jedha. Bishaan itti baay'istan qallachuu danda'a. Kanaaf akka ruuzii yoo ta'e ruuziin garuu bishaan hedduu xuuxa waan ta'eef rakkoo tokko qabu garuu kun immoo yommuu xuuxu qincee akka biyya keenya sanii miti ani qincee maal akka ta'e lukkuu kiyya amma kanan xixiqqeessee muuree san lafee isaa keessaa baasee qodaa isaarraa baasee foon bichaadha jechuudha. Kanaaf fayyadamu foon isaa bichaan itti naqee jechuudha. Akkatti argan itti naqee qopheesse. Yoo addaan kukkutee isin dhiyeessa waan ta'eef viidiyoon gaabbata malee hanga tokko hanga dhumaatti garuu baay'ee dheerata. Asitti immoo tamar hindii kan jedhamu jechuudha. Tamar hindii yookiin immoo tamariin jedhan isaan jechuudha. Mana baay'eetti argama. Madruuba fi yiriishatti yeroo tokko tokko immoo qimamii itti naqamee ibidda irratti dafee jechuudha. Aasarrattis hojjetamuu danda'a.
lukkuudhaan isin hojjetama, maraqiidhaan isin hojjetama. Yeroo baay'ee qimamitti dabalan jechuudha. Qimamiidhaan walirratti ibiddarratti erga dafee qophaa'a jechuudha. Qimamni yeroo qorraa yeroo baay'ee maraqiitti waan akkasuma fayyadamu tasawwuuf hin danda'a. Kan ammoo bishaan laaffisee bishaan isa qallisee itti naqa jechuudha. Erga inni naa bilchaatee erga inni naa waan hundaa fudhatee jiru kun uffatti bilchaatee jira. Yeroo inni amma badamitti rukuta jechuudha. Waan mana keessanii qabdanii rukutuu dandeessanii akka keessa hin mul'anne lukkuun keenya immoo kan irratti goonu sun akkanatti xiqqaatu jechuudha. Rukunna kan argaa jirtan kanaan rukuta jechuudha. Inni badambiitti akkanatti caccabutti keessattuu iyyuu kaarotiin, faasoliyaa fi kaatti naqee kuduraan akkana caccabutti nan caccabsu jechuudha. Badambiitti rukutee isa kanaan asinitti mul'isu malee yaa akkatti rukutu harka tokko waan ta'eef baay'ee naaf mijatu dhiifaman isin gaafadha. Isa kana badambiitti rukutee ergan waliin ga'een boodamuu tamarindii sanatti naqa jechuudha. Tamarindii dhumarratti naqatan jechuudha. Erga soogidda keessa laaltanii itti amantanii bakka waan kun bilchaatee hin gaariidha jettanii daqiiqaa muraasa walitti naqatan akkuma argitan bishaaniin fudheera. Asumatti immoo loomii goggogaa fi qaaraa itti dabaleeran isin jedha. Kun firee isaati. Kana wajjin ittiin godhinaadha. Kun keessa xaafuu qaba firee isaa wajjin nyaatan waan ta'eef tamarindii firee qaba garaa keessaa akkuma tamaraa waan ta'eef jechuudha. Isa isaan kun akkatti itti dabalee ammas hin geera loomii goggogaa fi qaaraa walitti isin barbaachisa jechuudha godhatanii. Kan akkatti bareechu kun amma ga'ee jira. Baasuu ni isiniin jedha. Kanan baabsin akka viidiyoon itti dheeranneef isiniif gabaabsan isin jedha. Kun amma ga'ee jira. Kun ilaalaa jirtanii haala kanaan ga'eera. Erga isa baastanii booda immoo dhadhaa fi kan dhadhaa fayyadamuu dandeessan dhadhaa fayyadamuu dandeessan. Warra dhadhaa hin barbaanne immoo walitti tolu fayyadamuu dandeessan haala kanaan asiin geeraanii. Kanan immoo saanii kan isaan baasiif kan gabaatti ala deema waan ta'eef meeshaa manatti baasuu hin danda'u isiniin jedha. Akkuma yeroo hunda isinitti immoo erga akkas godhee shunkurtii ibiddarratti abbasnee bunni yookiin immoo biraawunii goonee shunkurtii teessisnu yeroo baay'ee shunkurtii kushariidhaaf fayyadamnu jechuudha. Namni baay'een warri kusharii hojjettanii fi warri mataa hojjettan beekuu dandeessan isa kana irratti fayyadamaa sanichi waan bareechanii kusbaraadhaan bakdoonisiidhaan wanna irra nuu bareecha jettanii bareechuu dandeessanii garuu shunkurtiin akkatti bunni ta'e yeroo kamiyyuu irraa hin hafu jechuudha. Isa wajjin deema. Hoo barbaadan kusbaraatti godhuu dandeessanii isin barbaachisan taana dhiisuu dandeessanii waan barbaachisu jechuun garuu bareeffachuuf malee waan biraatiif miti. Haala kana fakkaatan isiniin jedha. Kanarraa qabadhee isin fi hoolaa yoo jaallattan laayikii, sheerii, sabiskiraaybii gochuun dagatinaadha. Hiriyoota keessaniifis naaf qoodan isiniin jedha. Tokko irraa barata waan ta'eef naaf qoodaa. Laayikii naaf godhaa, sabiskiraaybii naaf godhaa, sheerii naaf godhaa isiniin jedha. Waan jaallattan hordoftan isinan galateeffadha. Hedduu naa galatoomaa. Viidiyoo biraatiin kun deemtu nagaan naa tura. Biyya keenya nagaa ta'u tokkummaa nuuf yaa kennu nagaan. Maatii koo laayikii, sheerii, sabiskiraaybii gochuun dagatinaa galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin guutti deemuutti laayikii, sheerii, sabiskiraaybii hin dagatinaa. Biraan tarina adara isinitti haa ta'u. Na biraatiifis naaf qooda.